Daawwattoota keenya kabajamoo oduu gaddaa gadda guddaa onnee nama cabsu horroo guduruu Wallaggaatti uummanni Oromoo jumlaan bakka tokkotti dhumee jira jechuudha. Oduun amma achirraa nu geesse ni ibsiti jechuudha. Kan fixelleen humnoota faannoo jedhamu kan finxaaleeyyii naannoo Oromiyaa daangaa cabsitee Wallagga horroo guduruu Wallaggaa keessa socho'aa jiraniin kan raawwatamedha. Gadda guddaa guyyaa gurraacha inni jedhame santu horroo guduruu Wallaggaa keessatti guyyaa kaleessa galgala sa'aatii 12 irratti raawwatee jira. Namoota baay'eetu dhume. Namoonni kun miidhamee jira. Akkasumallee qabeenya namoota hedduu saamtee jirti jechuudha. Finxaaleeyyiin mootummaan maal jedhe? Akkasumallee hawaasni hoo hangamtu dhume kan jedhullee bal'inaan isiniin ga'a. Lola akkamiitu ture kan jedhu bal'inaan kan isiniin ga'uutu jira jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo baga irra deebiin gara chaanala keenyaa dhuftan namoonni haaraa subscribe godhaa miseensa maatii keenya ta'a guyyaa guyyaan oduuf odeessaalee keenya argatu fuula YouTube keenya subscribe godhuu hin dagatina. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo daawwattoota keenya oduun ganama kana gara horroo guduruu Wallaggaa irraa nu ga'e akkaan rifaasisaa fi akkaan kan nama gaddisiisu gadda guddaatu uummata Oromootti gale jechuudha. Mee bal'inaan isiniin gaha jechuudha. Bara baraan kan Wallaggaa kun gadi hin galu jechuudha. Ammallee kunoo haala kanaan jechuudha uummata nagaa irratti finxaaleeyyiin gocha suukanneessa raawwatee jirti jechuudha. Horroo guduruu Wallaggaa aanaa jaartee jardaagaatti jechuudha. Humnoonni finxaaleeyyii faannoo hawaasa nagaa jumlaan ajjeesuu qabeenya isaanii saamuutu gabaafamee jira jechuudha. Hundee dhumarraa akeeka hawaasa nagaa saamuu Oromoo lafarraa dhabamsiisuuf kaayeffatanii kan socho'aa jiran tahuu faannoon gocha gara jabinaan guutame jechuudha. Daangaa irratti uummata Oromoo irratti akka raawwataa jirtu ibsamaa jira jechuudha. Daawwattoota keenya humnoonni faannoo daangaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa wal daangessan irratti hawaasa nagaa Oromoo qe'ee Oromoo cabsanii keessa lixuun jechuudha. Haleellaa jabaa fi akkasumallee qabeenya saamuu kan fudhatuuf isaan danqa'e jechuudha. Ibiddaan gubanii barbadeessanii akka biraa deemaa jiran jiraattonni horroo guduruu Wallaggaa dubbataa jiran jechuudha. Hedduu kan nama dhibuu fi akkasumallee hedduu kan nama kan nama rifaasisu jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo silaa yeroo Oromootu biyya bulchaa gammannee gammachuun bulla Oromoon jettu keessatti gadaa Oromootu biyya bulcha jedhan keessatti ilmi Oromoo morma irraa muramaa qaama saalaa isaa muramaa haati Oromoo ulfi garaa baafamaa haati ilmoo ofii awwaaltee irra taa'aa jirti jechuudha. Hedduu kan nama gaddisiisudha jechuudha. Daawwattoota keenya akka kanaan kaleessa jechuun Ebla 6/2025 galgala naannoo sa'aatii 12 irratti lola humnoota faannootiin raawwatame Oromoo hedduun gaaga'amuutu himamaa jira jechuudha. Horroo guduruu Wallaggaa keessatti jechuudha. Akka maddi oduu keelloo miidiyaa itti himetti jechuudha. Horroo guduruu Wallaggaa aanaa jaartee jardaagaa ganda Habboo jedhamutti finxaaleeyyii faannoo daangaa Oromiyaa cabsanii humnoota hedduu lubbuun dhabamsiisuutu dubbatamaa jira jechuudha. Hawaasa nagaa hedduu isaanii lubbuun akka dhabamsiisanii jiran ni dubbatama jechuudha. Gabaasa argannerraa akka hubannetti jaarsaa jaartii fi daa'imman dabalatee namoota 13 ol yommuu ajjeefaman namoonni hedduun ukkaanfamanii akka fuudhamanis dubbatamaa jira. Qabeenyi hedduun barbaada saamameeras hanga ammas uummanni finxaaleeyyiin kun uummata sana dararaa jira jechuudha. Gabaasichi garasii nu dhaqqabe jechuudha. Uummanni kun waggaa 3 darbee sababuma kanaan qe'ee fi qabeenya seeraan kennameef yookaan seera uumaatii fi seera namalleetiin qaban irraa qe'ee isaanii irraa buqaanii rakkoo hamaaf saaxilamaa akka turanis jechuudha ni beekama jechuudha. Har'allee rakkoon kun itti mafufee jiraachuu gabaasa kanarraa ni hubatama jechuudha. Haleellaan irra deddeebiin miidhaa uummata qonnaan bultoota irratti kan raawwatamaa jiru yoo ta'u keessaa qonnaan bultoota keessallee qonnaan bultoota
Oromoo irratti kan daangaa irra darbe yoo ta'u jechuudha qaama furmaata kennuuf dhabanii gidira kana keessummeessuuf dirqamanii jiran jechuudha uummanni Wallaggaati jechuudha. Mootummaan akka waan nageenya buuseetti hawaasni qe'eetti akka deebi'uuf dirqamsiisu ala nageenya uummataa mirkaneessuu akka hin dandeenyees gabaasicha kanarraa ni hubatama jechuudha. Dirqama hawaasa tokko tiksuu kan qabu mootummaa Itoophiyaa hojii isaaf dirqama isaa sirnaan bahachuu dadhabuun hawaasni kun gadadoo kana keessa akka hin baane taasiseera jedhanii jiran jechuudha. Namoonni garasii dubbisne jechuudha. Loltoonni faannoo wayita haleellaa hawaasaa irratti geggeessan sabaan qooduun waan Oromoo ta'ee qofaaf maanguddoota irraa hanga daa'immanitti daguuganii ajjeesuutu himamaa jira jechuudha. Hedduu waan qoor-qalbii namaa cabsuudha jechuudha. Qabeenya uummataa kan oofatanii yoo deeman uummanni ni dubbatu jechuudha. Akkasumallee kan fudhatanii socho'uuf isaan danqee ammoo ibiddaan barbadeessanii biraa deemaa akka jiranillee jiraattonni ni dubbata jechuudha. Kaayyoon haleellaa kanaa saba Oromoo naannicha keessaa duguuganii balleessuuf kan xiyyeeffate ta'uu maddeen adda addaa dubbataa jira jechuudha. Akkasumallee gabaasicha kanarraa ni hubatama jechuudha. Ammas taanaan nageenyi uummataa daangarraa kun haalan yaaddessaa tahuu kan himan yoo ta'u jiraattonni naannoo sanii mootummaa fi akkasumallee qaamni dhimmi ilaallatu ummata kanaaf akka dhaabbatuu fi akkasumallee roorroon ummata Horroo Guduruu Wallaggaa irratti daangaa darbee jiru bara bara roorroon hammaate kun keessafuu Wallaggaa afran irratti jechuudha hedduu akka malee uummanni dararamaa waan jiruuf mootummaan akka bira dhaabbatuu fi qaamni dhimmi ilaallatullee rakkoo kanatti akka furmaata laatu asumaan dhaamsa dabarsuu barbaanna jechuudha. Akkasumallee namoonni Oromoof qabsoonna hayyoota Oromooti jedhanilleen yeroo kutaa biraa keessaa yookaan saba birarraa waa tahaniyyuu jechuudha gadi banii iyyama jechuudha. Miidiyaa qaban hufnaa fi miidiyaa qaban hundatti fayyadamanii dachii fi qilleessa kanallee faaluu yookaan garagalchuu barbaadan jechuudha iyyiisanii jechuudha. Garuu gaafa ilmi Oromoo waa ta'uu fi qonnaan bulaan Oromoo waa ta'uu waa tokkollee wanni dubbatamu hin jiru jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo hundaafuu maatii hawaasa maatiin isaanii irraa dhume hundumaayyuu rabbi jajjabina isiniif haa kennu isiniin jechuu barbaanna jechuudha. Akkasumallee gadda nutti dhagahame asumaan ibsachuu barbaanna jechuudha. Uummanni daangaa irra jiraatu jedhanii maqaa balleessuu malee finxaaleeyyiin mootummarraa eeyyama argattee mootummarraa fuula argattee mootummaa naannoo Oromiyaarraa fuula argattee Oromiyaa keessa seentee daangaa ceetee Oromiyaa keessa seentee uummata irratti jechuudha tarkaanfii adda addaa fudhataa jirti jechuudha. Daangarraa warra daangaatu walda'e jedhanii sooban malee jechuudha. Wallagga walqixa seentee jechuudha gidduu walqixa seentee handhuura Oromiyaa keessa seentee uummata Oromoo lafarraa fixaa jirti jechuudha. Kanaafuu waraanni bilisummaa Oromoo naannoo san socho'ulleen uummata kanaa akka gargaaruu fi uummata kanarraa balaa kana akka deebisuu danda'u dirqama lammummaatii fi dirqama Oromummaa bahatu akka qabullee dhaamsa dabarsuu barbaanna jechuudha. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan oduuf odeessaaleen keenya har'a isiniif qindeeffannee dhufnee asumarratti kan goolabamu ta'a. Guyyaa guyyaan oduuf odeessaalee keenya argatu fuula YouTube Oromoon subscribe godhuun miseensa maatii keenyaa ta'uu hin dagatinaa. Viidiyoo laayikii godha. Yaada keessan koomentii jalatti nuuf barreessaa. Sagantaan keenya kanarraa asumarratti goolabamaa kan itti aanu namoota deebinutti nagaa ta'a.